mootummaan Itiyoophiyaa ja'a fulbaanaa irraa eegaluun hojjettoota faayinaansii dabalii mindaa kan taasifamu ta'uu mootummaan murteessuu koomishiniin siivil sarviisii ibseera. Fooyya'insa kanaanis tokkoffaa mindaa hojjettoota mootummaa gadi aanaan birrii 4,760 irraa gara birrii 6,000 akka ta'u murteesseera. Lammaffaa mindaan hojjettoota mootummaa olaanaan birrii 21,492 irraa gara birrii 39,000tti akka ta'u murteesseera. Sadaffaa mindaa ka'umsa eebbifamtoota digirii jalqabaa birrii 6,940 irraa gara birrii 11,500 akka ta'u murteessee jira. Arfaffaa hojjettoonni siivil sarviisiin ala hojjettoonni mootummaa dameelee garaagaraa irratti bobba'aniif mindaan akka fooyya'u beeksiseera. Fooyya'insi mindaa kun kan baajata birrii biiliyoona 160 ol akka fixe beeksiseera.